Eeshi, eenyutu hirriba jaalata? Siika. Hirriba? Kiyyumaanduu? Si. Dhaggeeffattoota keenya kan hundaan hordofaa isin bakka itti barreessitan isintu beekaan ta'eef deebi. Eenyutu daabboo nyaachuu jaalata? Anatu jaalata. Daabboo argadhee sanani anatu nyaachuu jaalata. Kan anatu si beeka malee namni biraa si beeka. Suuraa irratti eenyutu bareeda? Akka suuraa kanatti siif bareeda. Kunasi kunuuna foormii keetu kunuuna inni himata. Amma amala fakkeenyaaf amala keenya as keessaa jenne keessaa eenyutu haasaa dheeraa akka jaallatu akkasumas immoo eenyu dafee akka aaru eenyu obsa akka qabu kanneen jechuudha. Hordoftoonni keenya nu beeku jedhee yaada. Isaantu adda nu baasa. Kanneen jechuudha. Kaawwan garuu numatu wal of beekaa wal beekna jechuudha. Jirtu fayyaa keessanii akkam jirtanii nagaadha galata waaqayyoo isin jennaa kun argitanii zana fataa isin jennee dhufnee mee har'ammoo waan xiqqoo wajjiniin barannaa asumarraa amala keenyas tarii kan isinis argitan jiraachuu danda'a tarii immoo kan wal beeknu jiraachuu danda'a mee waa'ee amala keenyaa irratti challenge xiqqoo wayii qabannee isinii dhufnee jirra. Egaa challenge keenyas akkuma gaafiif deebititti wal gaafannaa isin immoo nurraa barattu immoo amala keenya sintu nu argaa jira waan ta'eef nuuf deebistu jechuudha. Amala keenya maal akka ta'e jechuudha. Amalli keenya maal akka ta'e isin warri nu daawwatu nu beektu waan ta'eef keessattuu mee walumaan laallaa gamumaan gara abbaa miidiyaa isin dabarsa. Eeshi andi dursaa akka mooltan isiniin jedha kabajamtoota keenya akkuma beekamu kun amma nuti amma kun hasamuun ol muufannee araaramnee irraa amma immoo xiqqoo challenge qabannee dhufne waluma bohaarsineeti amma ka dhuguma akkuma beekamu samuuna miira keenya irratti viidiyoo keenya irratti illee kan argitan eenyu akka obsa qabu eenyu akka obsa hin qabne eenyu immoo haasaa akka yaatu eenyu akka haasaa hin jaalannes sin harka jechuudha. Amma akkuma jedhamu asirratti mee challenge wayii argameera wal gaafannaadha. Mee maal akka ta'u kamollaa waliin ilaallu ta'a. Maal kan jedhamu asirratti gaafii wal gaafannaa. Ammaa fi nu hordofaa isiniin jechuu barbaaden kana. Ati gaafii kee challenge itti nuufuuf kaame. Amala keenyallee nu dongoraan lakkee kiyya kana hojjetu. Ati na gaafadhu. Rakkoon qabu gaafadhu. Gaafadhu. Eeshi. Anas gaafate jechuudha. Gaafii tokkoffaa. Eeshi kan. Eenyutu dafee aara? Si. Situ dafee aara ka? Dafee aara? Eeshi na argaa sin na caqasaa. Eeshi isa lammaffaa irratti jechuudha. Eenyutu obsa qaba? Ana ka. Na caqasaa sin. Deebiseen irraa garuu nan eeggadha. Eeshi. Lafaan kun eenyutu haasaa jaalata? Si. Eeshi anuma haasaa illee jaalata? Eeshi. Eenyutu haasaa dheeraa jaalata? Haasaa dheeraa? Situ jaalata. Haasaa dheeraa illee anuma jaalata? Tole na fudhaa. Eeshi. Eenyutu hirriba jaalata? Siika. Hirriba? Kiyyumaanduu? Si. Dhaggeeffattoota keenya kan hundaan hordofaa isin bakka itti barreessitan isintu beekaan ta'eef deebi. Eeshi. Eenyutu deemsa jaalata? Si. Deemsa nama jaalata? Eeshi. Nama rakkoon qaba. Eenyutu buna dhuguu jaalata? Ana. Buna dhuguu? As keessatti argaa bakkuma ishiin ana of jette bichaa. Eeshi. Eenyutu dafee beela'a? Beela jechuudha. Si. Si. Ammoo nyaatee ammoo deeqattee jechuudha ana. Beela waan. Argaa. Eenyutu daabboo nyaachuu jaalata? Eenyu nyaachuu jaalata daabboo? Ana ka. Daabboo nyaachuu jaalata? Asitti illee naa hubadha. Eenyutu biddeen nyaachuu jaalata? Si. Daabboo situ nyaachuu jaalata? Biddeen hin jaalata?
Ishee eenyutu waxii akka malee jaalata waxii nyaachuu. Si. Kasaarte yoomare. Sumatti fixe waan hunda. Ishee anumaati. Ishee suuraa gizee ka'an yookaan viidiyoo irratti illee ta'uu danda'a hunda irrattu eenyutu bareeda suuraa irratti. Ana kan argitu. Mura 50 taatu argaa. Argitu akkatti bareedu. Eenyutu barbaree eenyu nyaachuu jaalata? Si. Barbaree duwwaa akkanumatti. Si. Ana. Barbaree duwwaa jechuun akkuma kun wofcoo keechanii wofcootti gadi naqasaan akkas duwwaasa. Situ nyaachuu jaalata. Eeshi ammaa fi kun kana fakkaata. Dhumatee? Dhumate. Eenyu akka nyaachuu jaalatu? Isin koomentii barreessaa. Koomentii gara jirutti ati hoo ishee fakkeenyaaf maal jettaan immoo si gaafadhe. Ati amma na gaafa. Ati amma hundaa anaatti fixxe siitti fixxe. Miti eessuma jaalatu naan jettee fixxe. Kan immoo koomentii eenyu akka jaalatu eenyu akka hin jaalanne. Koomentiidhaan jechuudha. Nu barreessati sirriitti isin eegganna koomentii keechaan. Ani kan andee jedheeti waan takka illee kan hin jenneen an deebii keechaan an eegganna. Ati immoo amma deebii sirrii naa deebisi kaa'u tole annan dogoggoree miti bakkaan dogoggoretti bakkaan beekatiif jedhetti ati immoo deebii sirrii naa deebisi. Ani waan jaalladhu nan hima keetis nan hima immoo amala kee wada koomentii irratti immoo addaan baafannaa. Tole gaafii tokkoffaa eenyu dafee aara? Eenyu dafee aara? Duratti si jettee si. Ono na argaa sin achirratti. Shi gaafii lammaffaa eenyutu obsa qaba? Ana. Abbaan of eebbisa. Abbaan of jechu malee namni. Wantaan ofirraan godhu achi deebiin arganna godhan. Eenyu taasaa jaallata? Si. Akkamitti jedhee? Si haasaa jalqabduu silkiidhaan murtaati. Waan beekamaa laata. Eenyutu haasaa dheeraa jibba? Ana. Yee? Dhugumaan. Si'i. Ana. Eenyutu riba jaalata? Riba suma. Suma jaalata riba. Isa sirriitti anuma jetteeti. Lakkisii jedhee. Ana jettee laan ta'u. Eenyutu deemsa jaalata? Deemsa na jaalata. Deemsa na jaalata. Eessa deemu jaalata? Yaa bakka kotteen na oofisa. Eeshi. Na harkaa badii bakka sun. Eenyutu buna dhuguu jaalata? Ana. Buna ana jettee ana jaalata buna. Araada jechuudha yookaan suusiidha maati araada. Mana uummachiisee buna jennaan. Asmaa. Sa'aatii ga'e. Deemi. Eenyutu dafee beela'a? Anatu beela'a. Anatu hin dandeenye. Beektaa tiree. Kun anoo. Kun immoo ana kan dafee beela'u kun. Maal odeessi? Eenyutu daabboo nyaachuu jaalata? Ana jaalata. Daabboo argadhee sananii. Anatu nyaachuu jaalata. Kan anatu si beeka malee namni biraa si beeka. Kaan hundee. Eenyutu biddeen nyaachuu jaalata? Hundi keenyaan jaalanna biddeen namni jibbu jira. Garuu keessattuu situ jaalata. Malee hin jiraatani. Eenyutu waxii yookaan ittoo garmalee ittiin tuqatee nyaachuu jaalata? Suma kaan. Si'i. Gizuma hojjettu jalqabdaa jechuudha. Aga biddeen nyaannitti waaqa dhuma suma. Jalqabarraa gizuma ittoo jalqabdu qammasuu jaalata. Suma. Qammasummaa irraa maluma dubartoota hundaa. Qammasuun amaluma waan ta'eef achuma si jaalata. Eenyutu suuraa irratti eenyutu bareeda? Akka suuraa kanatti si bareeda. Kunasi kun foormii keetu kun inni himata. Dhaamsi. Eenyutu barbaree nyaachuu jaalata? Barbaree suma barbareen jaalata. Ani jaaladhu baay'ee. Amma amala fakkeenyaaf amala keenya as keessaa jenne keessaa eenyutu haasaa dheeraa akka jaallatu akkasumas immoo eenyu dafee akka aaru eenyu obsa akka qabu kanneen jechuudha hordoftoonni keenya nu beeku jedhee yaada. Isaantu adda nu baasa. Kanneen jechuudha. Kaawwan garuu numatu of beekaa wal beekna jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taananii riba duraanuma baay'een jaalladhaan. Riba yoo hin rafin
garmalee natti ulfaata jechuudha. Hirriba yoo rafuu baadhe namaanis waliin ta'uun jechuudha. Namaan guyyaa sana osoo waliin loliin hin oolu jechuudha. Na aarsa yoon hin rafin. Hirriba natu jaalata. Bakka isin hin beeknetti isinitti himaa jira jechuudha. Eenyu dafee aaraa fi eenyu obsa qabaa, eenyu haasaa dheeraa akka jaalatu, eenyu haasaa dheeraa akka jibbu isintu nuuf hima. Eenyutu buna dhuguu jaalata kan jedhuuf immoo dhugaa dubbachuuf jechuudha. Abbaa miliyoon baay'ee buna dhuguu jaalata. Wajjinaan dhalate ta'uu noodha. Isumaa jechaan daffisaayyuu jechuudha irra caala jechuudha. Ani baay'ee illee itti hin bu'u garuu baradhee amma jechuudha na barsiise. Eenyutu daabboo nyaachuu jaalataa jedha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanan jechuudha. Daabboo fi biddeen gaafa wal bira dhiyeessinu biddeen hin nyaatu jechuudha inni daabboo nyaata. Kanaafuu kan daabboo nyaachuu jaalatu abbaa miliyoon jedha. Daabboo jechuun daabboo nyaataati beeka. Waan birootti jalaa fudhatina adaraa seeraa adaraa eeggi. Eenyutu biddeen nyaachuu jaalataa kan jedhuuf immoo ani jechuudha. Osoo daabboon na bira jiraate biddeenis na bira jiraate biddeenan nyaachuu jaaladha. Biddeenan nyaachuu jaaladha waxii yookaan ittoodhaan. Inni otuma waxiin biddeenan nyaatamu osoo jiru daabboo fudhatee daabboodhaan waxii san yookaan ittoo san nyaata jechuudha. Ani akkasittiin jaaladha. Daabboon kobaasaa kan of danda'e nyaata kobaasaa of danda'eedha. Biddeen immoo xiqqooshii karaa ittootti hirkata jechuudha. Ittoo malee afaan godhataa nyaatamuu hin danda'u jechuudha hamma daabboo san. Kanaafuu kana fakkaataa hordoftoota keenya kun amala keenya eenyutu waxii jaalata kan jedhuufi eenyutu suuraa irratti bareeda kan jedhuufis deebiin kuni isinumaaf jechuudha. Isinuma harka jira. Maaliif nu laaltu waan ta'eef yeroo hundaa nu argitu waan ta'eef eenyu suura irratti akka bareedu eenyu mooyyuu akka hin bareenne sun deebii keessan jechuudha. Eenyutu barbaree nyaachuu jaalata kan jedhuuf immoo abbaa miliyoon dhugaa dubbachuuf barbaree hin jaalatu. Akkasumas immoo qaaraa wantoota nama guban kanneen hin jaalatu jechuudha. Ani garuu baay'een jaaladha waan ta'eef inni kunis anumaa isiniin jechuu barbaaddetananii. Kana fakkaataa viidiyoo biraatti nuti deebinutti nagaan nu turaayi toora bulaa deebanaayii. Warroon immoo mana kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii, sheerii, laayikii, koomentii nuuf gochuudhaan nu jajjabeessaayi. Haruma kanaan wantoota babbareedoo wantoota isin bohaarsan amala keenyanis kan wal qabate isin nu barreessitan nutis immoo akkasumatti amala keenya waan kan hundaatu daddafnee gabbaasna jechuudha. Lafa nu godha isin bakka warra rakkoos qabu amalli kee kana keetii kana kiyeetis kana jedhati nutti maadha. Ifudhannaa amala namaa immoo haa namatu beeka waan ta'eef. Eeyyan irra caalatti abbaan ofii hin beeku amala warra oolmaa namoonni wal faana taasisan amala walii barachuu danda'u. Akkasumas immoo yeroo baay'ee nu hordoftuu nu faana ooltuu nu daawwattu waan ta'eef amala keenya lamaan isintu beeka. Irra caalatti isintu iyyuu amala keenya adda baasee nutti himuu beekuu danda'a jechuudha. Namni waan hojjetu keessatti amala hin dhabu. Namni immoo amala tokko hin qabaatu jechuudha. Akkuma bifti garaagaraa amallis garaagaraa kana fakkaata. Ammaa fi nuti hordoftoota keenya wanni amma akka dhaamsatti isinitti ergan nuti amma lamaan ka waan kun amala keenyaa isinitti ibsine amma immoo kan amma waa'ee suuraa waan amma simbira jirenne kana ani anan jedha ishiin ana itti mul'achuu mormii irraa ol ta'uu dille isintu addaan nu hiika isin eegganne jechuuf komintii keenyaan irratti. Karoobsa qabu eenyudha jedha. Ani anan jedha inni ana jedha. Eenyu dafee aaraa kan jedhuuf ani si'in jedha inni immoo si'inaan jedha. Kanaan wadhabne jechuudha. Kanaafuu kanneen adda nu baastanis nu barreessitu. Sagalee nu kennitu harkaan addaan nu baafna jechuudha. Eeyyan akkasiidha. Horaa bulaa.